فيديو كناك أركتني شير قدا بكون لايكس قدا والجدا ويتهتن إنسان فتني إسني كشمرن الرب سيساجر أمتها هنان كفتة كل في إيراني جرا أمني يرو بيجي علاتي قلتن إيجاد دام شمرن تهاتو إيجاد دوغا ربي تاكسي كيسو يتسين تنجرة تو كيسي سنسين كناك أف إيجاد نو قدا أمني هون ديسا شيرو ديف قدا بكجرتني كنيني كأمتا كيسي نمسيني ولا مالي كيسو تصوباني جيچو دلاتني جيچو فچافمني جرم بيجي كيس كنا أف إيجاد نو قدا نمنا مكاني مال شكامي تانا تبسو في التفيق أسو أنا يو تاكل تاسانتو تنفا لافيتي جدي بيرا دابدي اباسو في التفيق جنجلو في التفيق مال الراشد كتمي امتني حتى فكاتي uffatan ufbabbareechisanii hatanii biyya keessatti kanaaf ummanni hundi isaa diaspora wayita biyya alaa irraa galtu jechuun of eeggadhu dhugaa rabbii isinitti maaraan qalbii biyya kee ambaa keessatti dalagattee ati guyyaa takka waan dalagadde dhabde si nama gaddisiisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni jirtu obboleewwan kiyya warroota amantaa biraallee akkam jirtan fayyaa keessanii jirtu jecha baattu alhamdulillah nis nagee jira galata rabbii. Egaa alhamdulillah har'as video tanan qabanne walitti deebinee jirra. Egaa gara video kiyyaatitti osoo yaada kiyya qabadhee dhufeetitti osoo hin taniin dura obboleettii teen Hayaat yeroo kamiyyuu haa yaadannu obboleettii teen Rabbiin rahmata isiif haa godhu. Rabbiin cafee jayinataa ka qabbana malee waliin agarre Rabbiin isiif haa hiru. Nama gubbarra gubatee jala gabbu'ee jalatti ammoo qabbaneeffatu Rabbiin isii haa taasisu. Akkasuma teessoo isii ollaa nabiyyoota isii haa taasisu. Ahli isii maraafuu sabriif jajjabina haa kennu. Haadha sanis Rabbiin sabbata imaanaatiin garaa isiif haa hidhu jechuun jaaladha. Hundumti keessanuu du'aa hin bira dhaabadha. Du'aa hin dagatiin asiin jechuun jaaladha. Egaa akkuma video irratti asitti argitan kana jechuudha. Guyyarraa bazee waan ajaa'ibaa argaa oolla. Guyyarraa waan ajaa'ibaa argaa oolla. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama dhiba. Ka biyya keenya keessaa baay'ee nama dhiba. Anis akkam beeknutti ijoollee shamarraa tuni miidiyaarra akka ajaa'ibaatti deemaa jirti. Hatteeti qabamteedhani. Garuu dubartoota tana mee dhugama yoo dubbanne jennee an akka kootitti osoo isiiyyuu argee ijoollee biraa jalaa isii jalatti dhiyeessa malee isii irraa hin dhiyeessu jechuudha. Maaliif jennaa babbareeddee uffattee akkasuma dubartoonni akkana garaa jabaatan gaafa nama zarafanii zaraffiidhaaf akkana bifa kanaa yoo yaa'an namni irraa shakku takka illee hin jiru. An akka kootii irraa shakku. Maaliif jennaan namoota biraa jalaayyuu isii jalatti dhiyeessaa gaa osoo isiin akkanatti argee jedhee jechuudha. Maaliif hinatti jedhetta sumaayyuu shakku jechuudha. Kanaafi yaa obboleewwan kiyyaa wallahi baay'ee nama jibbisiisa. Haalli jiru haalli deemaa guyyaarraa wanti nuti arginu baay'ee waan nama dabbaru waan nama jibbisiisuudha. Dhugaa rabbi baay'ee nama dhiba. Dubartiin hin jirtu hattuu hin jirtu osoo hin taane hattuun akka qabdi garuu bifa kanaan akkana babbareeddee tsada jettee baate ilmoo dhiiraa fa'a dubartii akkana akkuma mujaan asirratti jedhee sagalee isaanii gaarraa waraabee dubbatettu kakka kiyyaa kuffaa janajjanaadhaaf itti fiigaa jedhe dhugaadha. Ijoolleen dhiiraa dubartii akkanatti deemtu duuka deemanii tuttuquudhaafi dhiirota tokko fa'aa kararraa maksitee waan barbaadde godhuu dandeessi. Maaliif jennaan itti seeqattee haa jettee niqileellee hojii bu'aa jechuudha ilmi dhiiraa tokko jechuudha. Argitee qalbiin isaa hunduma argitetti cabdu dhiifa manaa godha dhiira yoo jedhu hundaa miti. Kanaa jennaan yaa obboleewwan kiyya dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama dhiba. Kamirraa akka dhiyeessaniif kamitti akka dhiyeessan walii nama laachisa. Ka biyya keenyaa addumaayyuu wanni guyyaarraa deemaa oolu waan akka nama jibbisiisaati. Rabbi nuuf haa jijjiirtu, Rabbi nuuf haa laaffisu. Ijoollee shamaraa tuni amma osoo hattu qabamteedhani. Dhugaa dubbachuuf haalli istaayilii isaa ittiin deeman wanta akka namni tokko irraa shakkuu miti. Osoma hojii ofii kan beekani ka bobbaanii irra turanii osoma yaabba osoma dalagan irratti qabaman malee wanti namni irraa wanti kun namni ku hattuudha jedhee namni isii shakkuun jiru jechuudha. Isaa baqa haala amma jirtu uffattee akkana zanaa zaxaa
jedhaatti maanii ofirraa osoo deemtuun salphamatti saraftii jechuudha. Kanaaf yaa obboleewwan keenya keessattuu dubartoonni nuti dubartoonni gara laafeyyiidha. Gara laafeyyiidha osoo jennu gara jabeeyyiillee hin jirti kinoo akkanatti nama zarafuudhaaf baatu. Bifa salphaadhaan akkanatti uffattee baate bifa salphaadhaan si zarafuu dandeessii jechuudha. Yaa bara kana hiriyaa nama namtuu hin jirtu, hiriyaan dhugaa hin jirtu, hiriyaan haadha fuula si fakkaatti, borgala galtee si nyaatti. Haya sila akkam taana sun mukatti hirkan namoo maalitti hirkan? Baay'ee nama dhiba, baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf bara akkamii keessa jirra garuu yoo duubaanne waa baay'ee ganaa arguudhaaf itti hinna jechuudha. Nama dhiba. Nama gaddisiisa. Dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa. Yaa obboleewwan kiyya bakkuma jirtan rabbi isin haa tiksu. Ijoollee teenna yeroo biyya namaa irraa keessattuu gadi buutan of eeggannoo godhaa. Biyyi keenya baddee jirti. Biyyi keenya biyya falfalaa awwaaluun beekamtuu fi biyya hannaa callaa taatee jirti. Yaa rabbi nu sattareeti. Wallahi rabbi nu haa sattaru. Jireenya kana qaalee kana keessa holatu miti namni gana ilkaanii wanyaachuuf ta'a yoo rabbi nu baase malee. Wallahi nama gaddisiisa. Wanti biyya keenya baay'ee nama sodaachisa. Ulfaataa dhufee jira. Osoo salphisanii laalanuu jechuudha. Ulfaataa dhufee jira. Hammana hunda daraan bara kana keessa faasirritti hammaata. Gana waa baay'ee arguuteen maal jennaan jireenyi qaala'ee jira. Miskiin waan nyaatu gaafa dhabee gabbayee wassaamuun isaa waan hafneedha. Eciisee du'aaree wassaamuun isaa wazzarafuu isaa waan hafneedha. Jireenyi qaala'ee. Dhugaa rabbii nama sodaachisa. Garuu ijoollee tana mee ilaalaa. Obboleewwan kiyya rabbiin nu haa baasu wallahi inshaallah nu haa sattaru. Hundumaayyuu rabbiin najaa nu haa baasu jecha baay'ee nama dhiba, baay'ee nama saalfachiisa, nama qaanessa. Keessattuu ijoollee keenya wantoota irra deddeebine olii dhaabnu keessaa ijoolleen biyya namaatti galtan of eeggannoo godha. Masaqaqaa guddaa godha of eeggannoo of hin dagatina. Eebaluu kiyyaa tun dubartiidha tun dhiiraa. Angaruu ijoollee tana osoo harkee akka kootitti jala dheessa malee irraan dheessu. Jalatti dheessa malee irraan dheessu. Maaliif jennaan dubartiidha nammiitu jedha. Isii akkana babbareeddee uffattee zana deemtu tana hinatti jedhee inni jedhu tasumaayyuu sammuu kiyya keessayyuu naan dhuftu garuu bifa kanaan bifa salphaadhaan zarafti jechuudha. Uffattee namuu karaa deemu namuu imalee hedduu fakkaattee gaafa zana jettee zannaxaatuma akkana deemtu masaakiin akka xiyyaatu fa'aa hodhuu naa qabu jettee lafumatti osoo isii harkaan naqini harka isiitti rakkabuu dandeessi. Bifa salphaadhaan saamuu baate amma karaa namni tokko irratti hin xiyyeeffanneen baate jechuudha. Uffattee mataa akka ajaa'ibaadhaatti babbareeddee dhiirota fa'aa bifa salphaatti sawwarasuu dandeessi. Kanaafuu of eeggannaa godhaa. Namatti hin dhiyaatinaa, of hin dagatinaa. Of eeggannoo masaqaqaa guddaa ofii godhaa. Keessattuu ijoolleen biyya namaatti galtan of eeggannoo gurguddaa godhaa isiniin jechuu barbaada obboleewwan kiyyaa. Rabbiin bara kanas nuuf haa jijjiiratu bara irraa boodaati. Baay'ee nama dhiba. Isiniin jedhaa du'aayii illee jabaadhaa. Zikirii keessa jabeeffadhaa. Rabbi nama tiksuu kan nama tiksuu rabbumaa garuu rabbiidhaa kararra hin taa'u waan ta'eef barri badee jira. Walamanuu irraan ilmi namaa fagaatee jira. Walamanuun dadhabamee jira. Eessaan olamanarree
gaafa isiin dubara akkana babbareeddee baatee waraftu haya kamtu kam amanare dubartiin gara laafeyyiidha jedhani dubartiin gara laafeyyiidha jedhani gara laafummaa isiitiin isiin tun amma dubartii irrallee dhiira sirriitti rafti dhiirota gani sirriitti rafti dhiirota yoo jedhu hundaa miti dhiirota yoo jedhu hundaa miti dhiira yeroo dubartii takka kana dubartii kana dhufattee deemtu achi ilaaleetiin feenxii saqqala osoo takkatti bira dhaqe soma takkatti mahaa osoo takkatti wanni jedha bara akkuma kinoo mucaas keessa dubbatu kana jechuudha sirrees isiin hoo haa jettee harkuma qabattee bakka barbaade qilee barbaade seesiftee waan barbaade waraftee irraa gadhiisuu dandeessee jechuudha bifa salphaa hishakku akkanatti nama haatu mi fakkaattu sisteema addaa godhattee baate sisteema addaa shakkiirra nam tokkollee namni kana hishakku hinatti jedhee namni si shakku hin jiru kaa istaayilii addaatiin baatee bar istaayilii addaatiin uffattee namni baay'ee akka dubartii shakkaneen beetti uffattee gruupii godhattee nama lamaan wal qindeessitee osoo waraftu qabamte dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa obboleewwan kiyyaa rabbi isinaa tiksu hamma dandeessanii of tiksaadha isin jechuun jaaladha viidiyoo biraa isinitti dheeressu hamma viidiyoo biraati walitti deebinutti turtii gaarii naaf ta'a yoo koomiin jiraate yoo dogongorri jiraate koomentii sanduuqa koomentii jalannaaf kaayaa koomentii keessa hundaan ilaala akkasumas warroonni seentanii viidiyoo kiyya daawwattan viidiyoo kiyya laayikii xixxamalee bayna laayik sheerii gochuu dandeessa sheerii gochuu hin dandeenye laayikii naaf baay'ee bira ga'u tarii nama tokko fayyaduu danda'a jedheen yaada yoosis fayyaduu dadhabe obboleettii ta'e fayyaduu danda'a waan ta'eefi kanaafuyyuu namni walirraa waa barataa namni kan mukarraa miti namni namarraa waa barata waan ta'eefi tarii wantoota isin fayyadu qabadheetiin isiniif dhufuu danda'a yoo kunis tarii isin fayyadu viidiyoo biraa kan isin fayyadu guyyaa tokko isin barbaada wayii qabadhee dhufee isin fayyaduu danda'a waan ta'eef laayik sabskiraayib sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa koomentii yaadaa fi qeequmsa qabdanis koomentii jalatti naaf kaayaa ilma namaati namni yoo dubbatu dubbii keessan ni dogongora waan ta'eefi ijaab qalbii irraallee na hambisaa isiniin jedha obboleewwan kiyya qaalii fi gaarii rabbiif jedhee isin jaaladha bakkuma jirtanitti nagaa rahmanni rabbi kan dhuma qabne isin bira na haa jiraatu isiniin jedha hamma viidiyoo biraatiin qabannee walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu obboleettii teen hayaatiif du'aayin dagatinaa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii